Harkiisii waan fakkaatu ni gartanii. Uffanumatti jajjabeenya inni irraa fi malee ilmaan keessanitti ni deebi'a yoo rabbiin ni deebisa. Duwwaa saaluma jeeftu malee uummata nan hin akkana jeeftu laala dhagaa daawwattoota ragaa taasisanii nuti kalees arraas edaas guyyaa guutuu ulaa muracha faqaatu ta'e sinteennee quxuriinne inni atteenyu jeesuu haati duraan hayyee nadhummaa qabaannaan najjeeftaayii najjeeftaadha takkanaatii daawwattootaa fi kabajamtoota keenya. Dhageessan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkanatti alaanuu arrabsaa jirti. Maatiitu amma edaas helgaddaas arraas guyyaa guutuu ulaa cafaqaatu jechuudha. Nuti quxurii eenee ulaa tana irraan bannu maaliif hin bannu abadan hin bannu. Maal feetattan? Atteenyu jeesuu haati duraan hayyee nadhummaa qabaannaan najjeeftaayii najjeeftaadha abbu najjeeftaa yoo naa usuufte najjeefta yaa bintal kalb daawwattoota kiyya kabajamtoota keenya maaliif akkatti rabbiin nu baasee jirtu ni baanas keessa hin bannuun jeen dhageessan daawwattootaa fi kabajamtoota keenya nuti takkanaatii daawwattootaa fi duwwaa saaluma jeeftu malee uummata nan hin banu kana qabneeti hin banu ulaan banu anamma birraas dawwalatiif hin jira ibraahimis dawwalatiif hin jira bakkaan jiru tana niin ergaa fi dubbisatiin jira misenjira fi waasaappii fi waan daawwajjaatatee hin jira viidiyoo isaan gadhiisanillee harkaatiin jira inshaallah bismillah rabbi naaf haa laaffisu. Dhageessa kan jirtan diimaa fi shiishaa kiyya qabadheetiin as dura taasaa itti mee furtumaa kiyya harisaan naa fida shiishaa harisaan naa fida isumaan ajjiisuudha jirti daawwattoota kiyya dhageessanii. Hin beeynu hin ta'u deemu. Akka ati taatu sun ta'uu feena deemu. Hayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هردبتوتا في كبجمتوتا جرجتو اسنين جتان قبلني الحمد لله رب العالمين نجي قبنا الحمد لله رب العالمين ربي في قلني هاجو الحمد لله نجيان قبا ماتي في جاو جنيلي والقنمات انجرا دولتي في انجرا يادي ساندس بيت انجرا سجلي مچوت ياتس لجيه سجلي برا أوروتس لجيه سجلي أبا من هيا قبودس لجيتين جرا داوتوتا في kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kanagaa arra naaf ta'us biruu naaf ta'us inshaallah bismillah guyyaa naaf mijjaanis ni gaddisa viidiyoon kun maramuun isaa guyyaa
isniinaati guyyaanaaf mijjaaheen isniif gadhiisa maaliif haalaan an keessa jiru anaatiitu beeka sanumaafuu inshaallah bismillah haala kana keessaa gizeen baheen viidiyoo kana isinii gadhiisu gizee isin bira gaheetti jechuu waan irra jiru isiniif numaan mara jechuudha. Sanumaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya inshaallah bismillah rabbi naaf laaffisee jira. Hidhaa kana keessaa hidhaa takkaffaa keessaa baheetiin jira. Hidhaa lammaffaa naa hafe daawwattoota kiyya. Maali yoo keetan taate dheengadda intalti akka naaf tahdiida naa keessatti agartanii turtanii hin ajjeesaa yoo hin iftuun ajjeefne annamaa miti jettee dhaadatu taate jechuudha. Tamaam akkuma agartanii turtanitti dhaadannaa isiin dhaadatte san akkuma jettetti isii ajjeesu malee jettee isii na ajjeesuuf haala suukanneessaa irratti hojjechuu deemtu. Sababa miciyoo tanaatiin lubbuun tiyya baate jechuudha. Maaliif miciyoo tanallee hedduu takka humna dhibbee Itoophiyaa gaafachuudhaan haala suukanneessaa irra gaggeessu jiranii osoo cafaqanuu osoo tumanuu miciyoon irra jabduudha. Osoo itti utaaltee isin ofirraa daddarbituun nama meeqaan akkuma gartanitti akkuma irra cafaqan sanitti osoo miciyoo cafaqanuu harka hunda daddaakan jechuudha miciyoo tana. Harka siillee waan fakkaatu ni gartanii harkinuu eeyitee jira. Qabime. Akkasitti waadaa galee fitin jira jechuun miciyoo tana maaliif intala Oromootii namni isaan akkana godhanii ani sarra karaan kiyya kanuma jechuudha. Silaa cabaa taatees silaa ajjeechaa taatees anuma ajjeefti. Ajjeechaa sanillee lubbuun tiyya sababa miciyoo tanaatiin na baate Oromootii dhugaa seensineetti hima. Miciyoon tun obboleettii tiyya akkana si ajjeefna. Miciyoon tun sagalee nama ta'uu qabdii. Nama meeqaa isheetti dubbachaa jira. Nama meeqa isheetti dubbatu kana miciyoo tanaa yoo addunyaa tanarraa gabaabsine imeela isii kanaas fuunee nuti itti fayyadamnee haala jiru isaa wal mareetan irratti miciyoo dhageesse osoo dadhabdee naa himte jechuudha. Miciyoo tanaa fi anneegiin mana taarbaasan keessa dhaqee miciyoon akkanaa annama yuutuubii dalaguu akkanaa fi akkanaa jee hoggaan sagalee daawwattoota kiyyaa dhagoo fi daawwattoota tokko tokko nama keessaan dhufe sagalee deebisuuf viidiyoon maree gadhiisee nagarteeti miciyoon jechuun haala kiyya kanallee na furti miciyoon tun jechuudhaan natti qabamtee nan maramtee jechuun miciyoon tuni. Saniifuu inshaallah bismillah ila hanqa xumura keenya miciyoo tana nafaana turaa wajjin jirra. Duhus wajjin duuna as keessaa baanus wajjin baana jechuudha. Maaliif amma isiin tahdiida naa goote wulaa nuti mana kaanii seennee wulaatti qollafanne kadijjuma baanan tanaaf isinii galee wulaatti qollafanne an fadhu bakka nama jiru tanattiin yooniin warreen iftuu teenya eegii kabaafattu taate eegii sijjeefna jan ergadhuu akkatti silaasi dhufanii warree likkoolashina ergadhuu warreen ichaa jirtanis hedduutu jira galatoomaadha. Warreen naa rakkachaa jirtan hedduutu jira. Oromooti naaf jiraadha. Silaa isin jiraachuu baattanii har'aan hin jiru. Silaa namni sagalee naaf ta'u akkanatti hin jiraanne annajjeesanii jiranii jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin hanqa kanaa sagalee tiyya namni na dhaga'uun je'ee galata rabbii kiyyaafis ni galcha. Akkasumatti daawwattoota kiyyaa fi Oromoo daawwattoota kiyya alan ta'inillee Oromoo mamir ta'uu galateeffachuun qaba. Isin ibsuun barbaadde daawwattoota kiyya. Takkasiiti inshaallah bi'isnillah rabbi nuuf haa laaffisu takkallee baafadheetiin jiraa waan takka yaadina. Maaliif an kophaa ijaarraa ulaa tanatti cufadhee naaf miciyoon tun feetu qoonqoo miti. Maaliif yoo feete an nama yoo rakkoo keessaa biyyee nyaatee gaarii san keessa turan agartanii jirtan daawwattoota tamaam. Namni beela hin obsine ammallee namaa miti. Maaliif namni gaafa biyyarraa bahu rakkoo fi hadhaa fi waa hunda obsee sabrii qabaatee biyyarraa bahuu qaba. Namni rakkoo hin dandeenye biyyarraa gonkumaa biyyumarraa hin bahu. Isinii galee namni rakkoo beekuu qaba. Waan dhuftes beekuu qaba. Waan galees alhamdulillah yennii fudhachuu qaba ilmi namaa. Saniifuu rakkoo dhuftu sana hunda yoon hin baadhanne eenyuutu naa baadhata. Akkuma kaleessa girtan an biyyee nyaadhe sanitti arra yoon hin fadhe gitaara kana qotteetti fadhu gitaara kana nyaadde fadhu xaaqaa tana cabsee fadhu ulaa tana cabsee ulaa alaallee cabsee baha jechuun malee jaarseesitis guyyaa lama sadii biratti hidhagarre gurbaa kaanis akkanatti maallaqa isiin keessee jalaa fudhatee waan baafatee na fakkaata haala isaanii hoggaan isaanii alaa haasa'u dhagayu jechuudha. Ulaa irra cabeettee akkana gurbaa wajjin wal taateetiin gurbaa maallaqa baafadhu jettee maali maallaqa 500 baafattee yoo nas najjeefnee maali eessattiin quba qaban arra haqa kiyyaatiitu akkan taanetti isaanis seenee
haqa kiyya sanuu gurbaa jiraa fudhatee bade malee hayni kiyya firraa eegu qaban maayinni kiyya wayii maallaqa haraami akkanattiin dafkee fide biyya namaa tana keessa ilmaan kiyya biraa deemeeti gara agabuu gara hidhadhee mudhiitti hidhadhee duddoo hidhadhee deemee maallaqa kana fide tamaam akkanattiin lafa hammaaratti fakkaateen kuma 5 suudii abbaa mana kiyyaa boosisiisanii tamaam ilmaa irra facaasee deemee arra anniin dalagadhajee biraa deemee dafka kiyya san deemee bakkaan dhaqusan hin geenye maallaqa kiyya karaa boosisiisanii arra isaan nyaachuu jechuun la dafki kiyya akka jaba yoo sitti seenallee akka jabaa malee sirraan bahu sii galee saniifuu rabbiin haqa kiyya akka malee facaasuun feene gurbaan jalaa fudhatee ittiin baafate jechuudha isinii galee saniifuu inshaallah bismillah alhamdulillah fayyaan qaba warreen du'aa naaf gootan warreen nafaana turtan warreen sagalee naaf godhaa turtan warreen iftuu eessa geesse iftuun duute iftuu haadha macaa akkana goote ilma matakkaa keessatti deemtee akkana goote neettanii warreen waywaachaa jirtan alhamdulillah rabbii yoo nagaan na deebise ilmaan keessanitti niin deebi'aa yoo rabbiin ni deebita jee inshaallah bismillah rabbiin haa deebisu du'aa naaf godhaan isiniin jaha takkanaatii daawwattootaa fi kabajamtoota keenya gaa inshaallah bismillah rabbiin waa laaffisu micoon tunis maqaan isii Fariyaa jaamti. Fariyaa ijoollee isaateeti warra Harar eewa ijoollee Harar magaalaa Arattanyaa warreen beetan Harar jechuu gaa namoonni beetan ijoollee Harar irraa micoon tuni takkanaatii hono akkanatti cafaqamtee harkiisii waan fakkaatu ni gartanii ufnumati jabeenyaan hin raafe malee barsila ulee najjeessan ulee keessa kanatti harkisii bishaan fuudhee fuusisanidha lafuma jechuudha haala suukanneessaa akkana irratti hojjetan micoota irratti si daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya saniifuu arguu qabdan dhaamsiniin andhaamu dhufee arraan tana oromooticha warreen taariba yaatan gahee rabbi isinirra haa jiru gahee rabbi nurraa haa jiru haalli suukanneessaa taariba kana fakkaata badala taariba birrii 100 takka Itoophiyaa birrii 800 birrii 900 namni karaa taariba kana deemu guutuun keessan hanqa nuti baasaa jiru ni garra birrii dila kana ganneexan karaa seeraatiin karaa hayyamaatiin paasapoortii baafattanii mottaaqaa araddaarraa baafattanii itti aantee paasapoortii baafattanii yoo karaa hayyamaatiin deemtan annatti tola akka yaada kiyyaa maaliif namuu dogongorreetti kadhamne katakkara lamarra sadiirraa afur ilaa hanqa 5 karaa kana deebi'u jira kanallee inshaallah gorsa haa ta'uu fi bishaan baharaa kana rabbiin cirracha nuuf hin goone bishaan kun bishaan kana dabarree gaara kana keessatti du'a ka bishaan irraa hafee gaaratti du'a ka'unis gaara kana keessa dhuma kunis bishaan baharaatti dhuma allaattiin nyaachaa karatti allaattiin nyaachaa kun naacha bishaan keessatti nyaachaa Oromoo akkuma jiraannetti jiru hadhooytuu jiraachaa jirti jechuudha. Saniifuu an natti tola warreen karaa hayyamaatiin deemtan rabbi isiniif haa laaffisu karaa hayyamaatiin biyya teessan deemaan isiniin jaha rabbiin karaa taaribaa kana isinitti haa cufu yaa Oromootiyya rabbiin karaa taaribaa kana nutti haa jeessu nutti haa cufu daawwattoonni keenyallee du'aa nu godha warreen nu jalan jirrallee du'aa nu godha. warreen ammoo asiin nu daawwachaa jirtan viidiyoo kana laayikii fi sheer godhuu heddummeessaa akka saba keenya hunda badhaitee sabni keenya fudhatamarraa fudhatu jechuudha wakkaana keessa jiru haa harkanii saniifuu warreen ol beeka dubbachuu hin dandeenye quuqaa keessa jiru kan ol bee buqqisuu hin dandeenye hedduu jira sanumaafuu inshaallah guyyaa lama gaa qoonqoon nuti haala suukanneessaa keessa jira micoota nama fakkaattu ni gartanii aadi qoonqoo yoo nama jeefte silaa qoonqoon nama jeefte